mee har'aa garaagarummaa A, ani fi Z gidduu jiran waliin haa ilaallu. A and an are indefinite articles. A fi anini indefinite articles jedhamu. Indefinite jechuun waan ifan taane kan addan baane jechuudha. Kanaafi artikilii A fi ani yeroo fayyadamnu waa'ee waan ifan taane tokko yookaan immoo waa'ee waan addan baane tokko akka waliigalaatti gaafa haasofnu jechuudha. How do we use indefinite articles? One, to mention something as a general or to give new information. There is definite article. Definite or specific jechuun waan ifa ta'e tokko waan adda baasnee waa'ee isaa haasofnu tokko jechuudha. How do we use definite articles? When we are thinking of specific thing, when we mention something for second time, we use definite article. Examples. Mee fakkeenyota kana waliin haa ilaallu. I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich wasn't very good, but the apple was nice. Hima jalqabaa kana keessatti namni dubbataa jiru a sandwich and an apple jedhee ibse jechuudha. Because this is the first time he talks about them. Sababni isaa immoo namni dubbataa jiru kun waa'ee sandwichiif appilii laaqana irratti nyaachuu isaa oduu haaraa kennaa jira jechuudha. Hima lammaffaa keessatti immoo namni dubbataa jiru kun maal jedhee ibse the sandwich was, the apple was jedhee ibse jechuudha. The sandwich, the apple. Because we know which sandwich and which apple he means. Sababni isaa immoo waa'ee appilii isa kamii, waa'ee sandwichii isa kamii haasaa akka inni jiru beenna jechuudha. The apple and the sandwich which he had for lunch. Waa'ee appilii yookaan waa'ee sandwichii isa laaqana irratti nyaate sanaa dubbataa jira waan ta'eefi waa'ee wanta qabatamaa ta'e tokko dubbataa akka inni jiru hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti the sandwich jechuun sandwichicha, the apple jechuun immoo appilicha jechuudha. Fakkeenya dabalataa waliin haa ilaallu. Fakkeenya dabalataa kana keessatti a man and a woman were sitting opposite me. Namicha tokkoo fi dubartii tokko jechuudha. Yookaan immoo isuma nuti afaan Oromooni namicha ta'e tokko yookaan dubartii taate tokko isa jennuudha jechuudha. Gaafa akkas jennu namichi sun eenyu akka ta'e, dubartiin sun eenyu akka taate wanti ifa ta'e tokko hin jiru jechuudha. Mee hima isa lammaffaa kana immoo ilaallu. The man was American but I think the woman was British jedha. The man jechuun namichichi, the woman jechuun immoo dubartittiin jechuudha jechuudha. Namichichi Ameerikaawii ture, dubartittiin British turte. Gaafa jennu namichi nuti waa'ee isaa haasa'aa jirru kun namicha qabatamaa, namicha adda ba'edha jechuudha. Isa kamiidha? Namicha sana cina taa'aa ture. Dubartittiinis akkasuma. Dubartittiin gaafa jennu waa'ee nama adda ba'e tokko haasa'aa jirra jechuudha. Dubartii ishee na cina taa'aa turte yookaan anaan gama keessa taa'aa turte sanuti jennee ibsinuudha jechuudha. Kanaaf artikiloonni garaagarummaa akkasii ni qabaatu. Galatoomaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Thank you.